Akkam jirtan daawwattoota keenya kun torbaanii guyyaa tokko kan isiniif darbu qophii Marii Bilisaati. Qophii keenya guyyaa har'aatiin keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya kanarraa obboo Hangasu Wako Lugooti. Obbo Hangasu qabsoo Baalee keessatti guddatan. Qabsoo Oromoo Baaleetii fi qabsoo biyyoolessaa walitti hidhuuf gahee guddaa kan taphatan yoo ta'u, qabsoo Oromoo kan biyya keessaa fi ollaa isiitti deemaa turte hundaa qaamaan keessa turan. Seenaan isaanii kitaaba Oromia11 jedhamu kan Abdul Dirreetiin barreeffame keessatti korfeeffame. Har'a gurruma kennaan isaanirraa dhageenya jennee as stuudiyoo Oromia11 irratti affeerreerra. Nu waliin tura. Obbo Hangasu waamicha keenya kabajjitanii asitti argamuu keessaniif baay'ee galatoomaa anaa dhufu isiniin jedha. Anis galatoomaa atis miidiyaan Oromia11 nu affeeruu keessaniif yaada haala jiru waliin mari'achuuf wal beeksisuuf galatoomaa isiniin jedha akkaan. Baay'ee galatoomaa. Akkuma tanaan dura asitti gaafiif deebii Abdul Dirree waliin goonee turre kitaaba Oromia11 jedhu barreessee seenaa keessan irratti hundaa'ee kitaaba san barreessee seenaa san keessatti waan baay'ee tuqee seenaa qabsoo Oromoo, seenaa qabsaa'ota Baalee, diddaa gabrummaa irratti godhan irraa waa baay'ee barreessee san keessatti irra guddaa seenaa keessanii saniif asitti affeerre. San keessatti waa baay'ee tuqee garuu isin afaan keessaniin Hangasuun eenyu imalli keessan akkam ture akkamitti gara Minisootaa dhuftanii akka baqattan maaltu isin dirqisiise yookaan fedhiin dhuftan? Galatooma ani maqaan kiyya Hangasu Wako Lugooti. Katti dhaladhee naannoo Arsii kutaa Baalee aanaa madda walaabu magaalaa Bidireetitti dhaladhe. Haati tiyya Faatumaa Shee Ahmad jedhamti. Wayita nu dhalannee ammata 5 akkas geennu madrasaa Quraana barataa turre. Eegas ammoo namni tokko kama magaalaa Bidiree keessa jiraatu ijoollee xiqqoo fidala afaan Amaaraa kana fa'a babarsiisa. Hussein Haroo jedhaniini rabbi araan waan manjiru. Inni agasanti qono barsiisee gara kan Quraana qaraa kanallee jecha abbaan kiyya ammoo magaalaa Bidireessan namni dhaabisa wayita kaapitaan Dinnisee jedhaniin dhagaye malee hin agarre nama tokkotti bulchaa Baalee ta'ee dhufe. Nama saniin ummati achi dalloo dhaqu yookaan achi goobba dhaqu dalloo mannaa dhaquuf galaanni weelmal jedhan kun faatu guutamee ummata hedduu sanii rakkata. Kanaaf asitti xaabiyaan dhaabaa jedhanii bakka Bidiree tana bootaa laalanii achitti dhaaban. Achumatti zamana san dhaqeedhanitti axbaadaan nyaadhanii abbaan kiyya achuma dalagaa ture. Osoo akkasii jirru rakkoon amma utuma jabaataa deemtu maal ummati sun waradaa tokkoo fi poolisa 3 fi waradaa tokko jira. Jiruun hundi waan hundi kan murteessu nama 3 san ummati kan qabu baalbaateedhaan abbaa kiyya afaan namootiin jijjiiranii warri kunniin gibiruma guuranii mootummaa galchuu malee wanni biraa akka isaan argatan hin jiru. Karaa hin qaban, mana barnootaa hin qaban, mana fayyaa hin qaban, wama tokko wanni isaan qaban hin jiru. Biyya ta'uun isaanii wannu akkuma nama biyya namaa dhaqee wannoon biyya namaa keessa jiraatutti. Mirgi isaan qaban gibira kaffalu. Mirgi isaan qaban gibiruma kaffalu waan biraan qaban. Kanaafuu oduma akkana jiran amma karaa nageellee Booranaatiin ummati keenya egaa Arsii gamallee qubata ummata san rakkoon guddaan dhaqqabde. Qabdee amma kan jiraan waa qofa kurreel aadan faata achi jiran gama jiran gaafa kana nageellee jiranii
Amma warra kana biyyarraa deema jechaan itti dhufte. Wayitisan awraajaa Nageellee Booranaa namichi bulchu. Ajaja baasanii Arsiin gara Baalitti gala. Warri ammoo Somaalee Kabiraa Somaaleen bilisoomti biyya Somaaleetti gala. Biyya teessanii gala. Hin gallu biyyi teenna. Hin gallu. Amma kanarratti rabshaa taatee ijoollee amma Nacalbaashii yoos jirtu san erganii fa'aa ijoollee ajjeechise. Ijoollee horii tiksitu xixiqqoo fa'aa ajjeechisiisa. Kanarratti uummatiin ka'ee Jeneraal Qomuutisan nama gartee ganna 30 ho'inna qaba. Nama 3 fudhatee qawwee takka duraan qabaa fudhatanii ka'anii amma gara Somaalee wayita bilisoomte kan ammoo warri gammoojjii gadhaanu ka bordar Somaalee jiran kun waan kana dadhabanii achillee gala jechuun kun hafuurri wal ga'ee amma namni marru warra kana gargaarsa gaafannee ofirraa dhoowwine warra kana waan jedhutti dhufe. Kun ammoo maalirraa ka'a naannoon teenne sun dhugumatti naannoo amma mooyyalee irraa qabi haga Ginniir biyyaan qajeelatti beeku. Ummati kun takka mootummaan Itoophiyaa difeensi isan goone. Lolli gosaa dhufe lolli maalee dhufe ofumaa ofirraa dhoowwu. Hagu amma dhihootitti illee takka mootummaan wannoon goone yoo namni weeraree itti dhufu ofumaa ofirraa dhoowwan. Amma akkasuma dhaqanii qawweetaan fuudhanii ol deebi'anii amma wayita isaan qawwee fuudhuuf gadi bahan kana duula guddaa kaasan. Oromollee nama dammaqeen kana walitti kaasanii Nacalbaashii jedhanii maali jedhanii waan kana kaasan. Wayita kana abbaan kiyya magaalaa nu kaasanii walaabuu keessa gati. Achi gadi nu geessan. Achi lolli dhombiriin jalqabame xiqqoo turruu ji'a haga taate amma beeku. Kalaandara hin qabnu dhiifama wanti tokko lolli kalaandara ta'u jiru. Haga taate hin beeku amma lolli jalqabee Jeneraal Ufallee ol deebi'anii malkaan jedhanii lolli achitti jalqabee magaalaa Bidireen dhawanii ta'u borsoon qabatanii amma Awuroopilaan dhufee Bidiree dhahe. Akka ta'e ammoo abbaan kiyya dakaa ol deebi'anii anaaf bileessi tokko ammallee jira Muusaa jedhanii nu lamaan gara isaan deemanii lamman beeku qajeelatti dhufnee garuu gar deemu jirra Bidiree gama dhufnee gaangee hiikatanii akkana ta'anii buna nu dhaabu jiran. Warri nu dhufne kun akkoo Abdul haadha abbaa isaati mana isaaniiti. Achi dhufnee isaan achi qubatan Bidireen bira qubatan keenya gadi qubata. Manuma haadhiyaatti magaalaa qubata malee horiin keenya gadi qubata baadiyyaa qubata. Amma achitti Awuroopilaan darbate abbaan kiyya fiigee dhaqee magaalaa qawween keessa hin jirtu qawween takka illee. Amma qawwee haga dandeerraa tokkosanii mannaa godhanii haga tokko namni garuu homaan taane amma qawween achitti tokkofamna Awuroopilaan gadi bahee eela Bidireedhaan achi gaditti horii nama guddaa fite. Namni dura horii fite garuu waan gurbaa tokko beekaa Mahamad Galmaa jedhama ammallee hin jira Addis Ababaa qubatayyuu. Inni horiin abbaan isaa horii guddaa qaba. Inni ammoo magaalaa Oborso jedhan haati isaa achi jirti hin barate inni yoosu ammoo Oborso manni barnootaa xiqqaa jira. Hakifli 4 moo 5 waan akkasitti jira achi barata. Horii isa gara 150 ajjeesedhaan gaafa soo himan. Horii waaree galee ciisoo kan achumatti bombiftiitii itti nagayyoon fitadan. Achumarraa qabanii lolli itti fufee waggaa takkaaf lama duubatti nullee qawwee arganne waan duula fagollee deemuu dadhabne bakka Awuroopilaan dhufee fa'aa achumatti ofirraa tokkofna. Gaaf gadee ammoo yoo diinillee dhufee nu ade warruma kana waliin jiraanna. Bakka anammoo abbaan kiyya akka carraa ta'e naan deema. Wata xiqqaalee gaangee marra kaa'ee naan deema. Bakka lolaatti illee yoo dhaqan maal abbaa liyya maaliif mucaa kan maala guyyaa isaa malee du'aa jedhe guyyaa rabbi ajjees malee hin du'u ofirraa deema. Akkasitti turre Awurooppilaa lafa namni dhumii dhukkubaan dhumii galaanan dhumii wama dhumeen dhumii wayita amma waraanni karaa hedduun bahee uummata jidduu seenuu kana dhugumatti namni galaanan dhumu duwwaan lakkoofsa nama sanii nama tokko illee hin beeku. Waanumaan gaafachuu barbaadu keessaa dubbii takka naa dhooftanii lola dhombir jettan. Seenaa nullee yeroo ol guddannu seenaa lola dhombir jedhan malee seenaa lola dhombir maal akka ta'e hin beeknu. Maaliif seenaa lola dhombir yookaan maaliif lola dhombir jedhamne? Lolli dhombir kun maqaa qawwee wayita isaan lolaniiti. Qawween tun albeenii. Qawwee albeenii jedhanii maanguddoon hin beekti. Albeenii tana xaaliyaaniin haaromsitee wayita sanitti baafte. Gabaabsitee ammallee duraan albeeniin kun dheeraa.
albeenii saanjaa jedhanii fi albeenii dheeraa jedhanii albeenii saanjaa kana qoonqasaatiif xiyyiiti isaa jijjiirte. Xiyyiiti jabeenni isii baaruudatti qaba. Baaruuda jechuun waan ibidda duubaa bobeessisanii dhombiriin kun hin kashafu. Yoo bishaan keessa turellee hin kashafu. Albeeniin durii hin kashafa. Wayita dur bineensaadhaanillee bineensi deemuu itti tokkoftu hin kashafa kashafnaan si nyaati. Diinillee yoo si dhufe yoo xiitiin kashafte si ajjeesa. Amma dhombiriin kun qoonqiti isaallee naasiftu akka bombiititti qoonqa qabdi. Amma dhombir jechuun kun maqaa qawwee saniiti. Eessaa argama qawween sun? Moo qawwee yeroo sana itti fayyadamu san? Somaalee kenna. Mootummaa Somaaleetti kenna. Mootummaa Somaaleetti kenna. Somaaleen kolonii Xaaliyaanii kee turte miti. Xaaliyaanii wayita kaatullee waan qabdachuma dhiiftee fi biraa deemte ammas gaa biyyi takka wayita bilisoomtu haga waggaa ta'e moogzitummaa qabdi biyya ammasiin irraa baate sun hin qarqaarti. Waan tokko tokkoon bulchiinsa isaanumatti bulcha waan akka teekinooloojiitiin waan akka waan tokko tokkoon hin gargaarti. Achumarraa nu dhufte. Darara argannaa lolli dhombiri ka jedhan sun dhis amma garkaaniin ammallee hizbiilleen jedhan. Hizbiilleen jedhan akkuma amma gaafa 75 ammoo sooraa jedhan. Hizbii jechuun kunillee warruma amma warra dur qabsaa'e warra dur akka Falastiin fa'aa warra dur qabsaa'e ka durii kanarraa hizbii jechuun amma qabsoo uummataa jechuudha. Hizbii jechuun kun afaan Amaariffaa moo afaan Amaaraa kun hedduun afaan Arabaatiin tokko bara afaan. Arabaatti fayyadaman tolle. Amma yoo hizbi kan jedhu sanii waan walitti dhiyaatuuf. Naa jechuun fakkeenyaaf quum jechuun afaan Amaaraa hedduu jaammata lakkoofsarra yoo ilaalte afaan Arabaatiin tokko afaan Amaaraa. Hedduun. Waan ta'eef hin beeknu waa walii qabanii kaanii seenaa isaan beeku garuu anamma lachuu xiqqoon akeekadha afaan Arabaallee xiqqoo waan dhagahuuf. Wal fakkaatan. Walitti dhiyeenya isaanii. Fakkaatan quum dam maaliif amma damiin damima afaan Arabaallee afaan Amaaraatti illee. San duuba kanaaf maqaa qawwee kanaa kana akkuma qabsootti fuudhanii warri gariin dhombir jedhaa warri gariin hizbii jedhaa akkasumatti wannaa godhan. Gaawwanni taa'anii akka ammaa kanatti maqaa itti baasanii wannoo godhanii jiru. Wannoon uummataa attention uummataa guddaan qabsoo irratti malee maqaa fi eenyu fi wannoo kanaa miti. Dhugaa. Yoo waa'ee qabsootti deebine qabsoon uummata Baalee kaayyoon isaa maal ture? Akkuma isin jettan lafa irra jiraataa turan irraa akka ka'aman mirga ilma namaa akka sarbaman akkuma akka sabaatittis kabajaa akka dhaban. Kanaafuu kaayyoon sun gaafa ka'u waanuma waa'ee lafaa irraa ka'e akkasi. Tole kaayyoon isaa garuu haga imala isaa keessatti yeroo dheeraaf itti fufeetiin deeme kaayyoon isaa maal ture? Kaayyoon isaa ilaal naannoon sun eeguma alagaan qabamamteeyyuu takkaa nagaan taane waqtii eeggatan malee amma waan tokko jira amma yoo ilaalta amma naftanyaan jedhu kan malkanyaan jedhan kun biyya hedduu keessa jira beekta. Biyya hedduu keessa qubatee jira barama baadiyyaa Oromiyaa baadiyyaa biyya hedduu qubataa beekta. Baalee keessa immoo gammoojjiin jiru bara. Jiru nam tokko illee nagartu. Wanni kun qabsoon ta'e. Qabsoon ta'e. Uummati keenya sun bara dhugatti mootummaa baandiraa hin qabne. Baandiraa hin qabne malee uummati keenya. Haguma qabatame illee mootummaa qaba. Akkamitti hojjette? Mootummaa jechuun bar seera. Yoo seera hin jiraate mootummaan taatu bar waan feetee yoo qabaatte. Seera ittiin bulmaataa qaba. Seera ittiin bulmaataa qabaachuu. Uummati kun ittisa qabaa bara. Ittisa jedhanii akkam difeensi jedhan kana uummati keenya ittisa qaba. Dhiisi wayituma namni gosaan wal'aadhu amma biyya keessatti wayitanummaan afaan Oromoo dubbatu wal'aadhu ture beekta. Wal'aadhu ture kan maan afaan tokko dubbatuuf. Wayita kana hunda keessatti qubtiin sun bokkuu qaban bokkuu afran bokkuu jedhan kuni namni bokkuun qubata bokkummaan kun wayita fi wal'aadhu qaba. Ammoo sisteema alagaan ofirraa dhoowwu sisteema miidhaan ofirraa dhoowwu kana uuman qaba. Kun ammoo amma akka walgahee maal yoo jette gargaarsi biyya alaa argamu biyyooti ollaa keenyaa marruu bilisoomte dhagahu Keenyaan bilisoomte ollaa keenyaa Somaaleen bilisoomte ollaa keenyaa
wanni kun oduun namaan tun namni kun dur horii duwwaa horataa miti amma naggaadillee ta'ee olii gaddeemaa waan hedduu jira. Kanarraa immoo warri illee tan arganii sodaa warri ollaa bilisoome kanaan uummata qabaatti jabeessan. Kun ammoo wanni kun amma duwwaa miti wanni kun wayita keessattuu wayita xaaliyaaniin dhuftu xaaliyaan immaan uummata keenya waan wayyeessite qabdi. Dhugatti uummata keenya waan irraa laallatte qaba. Xaaliyaanii wayita dhufte namni bariin gurguramaa ture xaaliyaanii dura. Itoophiyaa keessatti beektu kan amma asitti islee namni gurguramee dha miti. Itoophiyaa keessatti namni gurguramaa ture. Seenaa ofumarraa bari tolfatanii rakkoo waggaa 30 maaliidha malee Itoophiyaan namni gurguramaa ture. Yeroo xaaliyaanii achi. Yeroo xaaliyaanii dura namni gurguramaa ture. Xaaliyaanii asillee gurguramaa ture. Garuu xaaliyaaniin seeraa mijedhee dhoowwe wayita sanatti. Eenyutu gurgura kana? Uummatumatti firraa wal gurgura. Xaaliyaaniitti wal gurguru. Yooti warra bitu jira warra dallaal akkuma amma nama kunoo ajansii nama godhanii kunoo biyya alaatti nama nuufani. Qatar isin argina maal isin argina jedhanii dallaalli hin jiru. Dallaaluma kanaatti ture wayita sanillee uummata keessatti biyya keessatti ture. Keessattuu gama sirni Itoophiyaa yeroo sanni hin ayyaama waan akkasii. Seerri Haayile Sillaasee moo? Mamma jechuma keessa baarannaa loolee jedhaa bara. Bara akka seenan biyyaatti himamuu fi dhugaan lafa jiru addaan fagoo. Addaan fagoo. Sanuma keessatti kanatti itti deebina gaafii isin gaafachuu barbaadde ture. Nafxanyaan lafa Oromiyaa guutuu keessatti yeroo jettanii nafxanyaan maali? Yeroo ammaa kana jechi sun jecha saba tokko ittiin xureessuu akkas ilaalaman nafxanyaa yoo jedhe Oromoon keessattuu yoo san Oromoon baalee nafxanya sirna nafxanyaa ofirraa lolla yeroo jedhu nafxanyaan miidhaa agasii uummata irraan gahaa ture sun nafxanyaan sun maali? Malkanyaa yookaan nafxanyaa jedhamu kun. Malkanyaaf nafxanyaan tokkoma. Wayita sanitti warri nafxanyaa jedhamu kun nama sirratti maddabanii uummati kun jiruu isaa qallaba isaa hunda si godhaaf waan barbaade si ajaja. San keessatti amma uummata miidhullee akkasuma mirga qaba. Poolisiitti itti mattu hin jirtu. Ergamaa sirnaati waan ta'eef. Nama qawwee qabu. Akkuma kun amma komaandi poosteedhaan kana. Bari nafxanyaa jechuun warri komaandi poostii akeeka biraatti miti. Akkuma komaandi poosteedhaan kana. Warra ati mirga itti hin qabne kan inni mirga si qabu wama fedhe. Wama fedhe si godhuu danda'u. Wama fedhe si godhuu danda'u. Isaan jechuudha. Nafxanyaa jechuun akkana. Malee Oromoonis yoo akkas kan nama gootu taate. Nafxanyaa jedhamti. Sanuma jedhamti. Sumaaleenis yoo akkas goote sanuma. Jechuun amma bara jecha silaa shiftaa jedhamu namni humnaan si gubbaa taa'u shiftumaa bara. Shiftaa jechuun garuu maqaa mootummaan itti amma nu wayita nuyi baaletti nu qabsoofnu san shiftoochi nu jedhan. Shiftaa nu jedhan. Garuu akkasiin kijiba shiftaa jechuun nama karaa ciratu. Nama horii hodhatu ka taa'u miti. Laalama. Isaanummaanu maayyee ilaalan amma gaafa nuguseeshina baalee godhan san keessatti waan san jijjiiranii kitaaba Jaagamaan baasee tokko wayii qaraatanii. Ani qaraani. Afaan Amaaraatiin katabee amma achirrattu yabaalee ammaasiyaan jedha. Malee wannoon qabu. Shiftummaa gaafa nuguseeshinaa san hafte shiftummaa ta'edhaan. Waan badee shiftaa maaliin kun hin jiru. Maqaan ta'anii. Maaliif rakkoon ammoo tokko kan jiru ummati keenya santi dammaqeen hin jirtu beektaa ummati yoo karaan qabaatiin yoo warra alaatiin walti wannan abbanni Eertiraan kan jabaattee wannaa taatuuf bara uuma addaa qabaattee miti. Waan karaa qabduu fi alabbaatii waattu seenaa waa agarti. Amma ummati keenya ka gara bahar hin jirre kun hidhaa kun wanni takkittiin inni dhagahu reedoon inni dhagahu namni waa dubbatu kan inni dhagahu nama mootummaarraa dhufu callaa. Waan badee yoo jedhan waan badeedha shiftaa yoo jedhan shiftaadha. Qabsoo baalee keessatti kitaaba Oromoo Witness keessatti qabsoo diddaa gabrummaa baalee hubatuu fi walitti dhufeennaa fi hariiroo sabni Oromootiif sabni Somaalee waliin qabu hubatuun barbaachisaa jedhee barreessee ture Abdul. Sanumarratti akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee qabsoo diddaa gabrummaa baalee yookaan qabsoo uummata baalee yeroo ka'u Somaalee Abboo maqaa Somaalee Abboo santu ka'a. Maqaa sun akkamitti dhufee eenyutu fudhatee eenyutu didee
warri fudhates maaliif fudhate warri dides maaliif dide? Qabsoon tokko dura ammallee qajeelfamuu qabdu maal seeta? Qabsoo baalee yoo jennu qabsoo san keessatti baalee duwwaan hin qabsoofne. Bakka itti qabsaa'anitti hiddisii guddaan baale. Baale malee kutaan Booranaa keessaa qooda qabdi. Warri dhaloota Somaalee fi daangaa Itoophiyaa keessa jiran qabsoo san qooda irraa qaban. Kun dura kanatti wannoota waan biraa dhiisati amma qabsoon sun Haile Sillaaseen Afrikaa keessatti waan qoonqa guddaa qabuu fi wayitaan qabee ofirraa gabaabse malee lolli tokko naannoo Nasabo baddaa Harannaa kana keessa bu'ee namni beekamaa wahii ka bulchaa magaalaa Adaabbaa waradaa ture Baqqalaa Araguu jedhan achitti du'ee lola sanirraa waraanni wayita gaddeebu magaalaa Bidireetitti wayita dhufan dhaamsa Taaddasaa Birruu ka himanitti ture wayita santi. Taaddasaan wayita san macca jabaattee amma kan miseensa bakka maraa walitti horatan san namni Somaalee deemee qawwee fuudhu kana barbusaan nyaataa bishaan karaa jiru sun kuraawaa waan hama waan hedduu nama miidhu. Haga jedhu gaa innummaanuu bari gadi dhaame waan jabaa gootanii nu illees waliin jirra yoo waan nu gargaare wayita xiqqoon boodatti meeshaa asumatti argannaa. Taaddasa jedhee erge. Ergaan isaa wanni hunda achumaan dhaabatte. Hin qabamanii achumaan hidhamanii wannaa ta'anii achumaan dhabamte malee amma inni yaadan qooda irraa fudhate qabsoo baalee ta'an. Akkasittuu nu banne hariiroon akka ture yookaan haasofni akka jiru. Laman deebine marruma takka erganii itti kan dhaguutu warqatatti ergamee warqatti sodaatamee dhaamsumaan dhufe warqatti hin dhufne. Inni ammoo warqata erge achii yoo himan. Warqata erge. Amma hagas takka amma warri Boorana wayita sanitti nama Haji Moluu Soraa jedhamu nama Alii Gaalgaluu jedhamu lola guddaa keessatti weebitti nurraa wareegame Abdullahi Usmaan faa waliin Korneel Abdullahi Usmaan faa waliin Alii Gaalgaluu kun achi wareegame abbaa waraanaa naannoo Booranaa ture nama noolii qabsaa'u ture eessa jedhan nama laale eebbadu nama nageelle Booranaati baalee duwwaa miti qabsoon tun hundeetti baalee ammallee baaleetti maayyii aantee fi malee warra Harar ijaarraa Bagdaad qooda irraa fudhate Hararii dhufe. Inni amma gaafiin biraa kana eega isin kaastan asumaan isin gaafadha. Qoonni ijaarraa Abbaa Gadaafa fudhatan hagam ture? Ijaarraa Abbaa Gadaa ji'oota akkamitti dhufe? Akkamitti waaminsaa immoo iyyaafateetuma moo? Waaminsa hin jiru. Iyyaafate. Olma iyyaafate. Iyyaafate. Inni Somaalee ture. Baalee lolli ka'ee namni dhumee roophilaan dhawanii namni akkanaa dhumee namni dhibbaa gasi namni maaliin du'e kana dhagaye. Dhaquu qabaa jedhe. Waa hilalleen arganne nama tokko duwwaa fudhate Abdulhafiis jedhanii jarba lamii argana wayita sanii amma Korneel Aadan Jilootitti Somaalee ture wayita amma lolli guddaa gaa wanni beeyta waan akkasitti dhumataati miti namaan deemtee fagoo nama geessaa guddaama lolluyyuu maayyiitti Itoophiyaan lola maayyii jettee gizee tokko waraana amaanu kaasan Baalee fi karaa Booranaatti karaa maraanu dakaallee nuti ol kaasan boordaraa irraallee ol. Lola kana keessatti wayita lolli kun jabaatee dur hin deebi'a lolli deebi'e kun deebi'uu dide. Ji'a 2-3 onni ture amma maanguddoon jiraallee waan kufaata bootiin ta'an maanguddoon mari'atanii Korneel Aadamiin dafiiti. Inni akka bedhanii waraana xiqqaa kennanii fi Somaaliitti ergan. Loluma kana keessa ergan. Amma wayita kanatti cinqii guddaa ture. Xiixinis xiqqaatte namnis dhume horiinis dhume. Dhuma ammaa dhugumatti amma miidhaan nama 5 jemtu kana miti. Gurbaan tokko amma Siyaatil jira faamilii isaa Umar Tooreedhanii nam 63 bakka tokko fixan maatii. Kan namni qawwee qabu tokkollee keessa hin jirre. Wayita kana tana turte warra siidaa jedhanii nama 43 gandumatti akkana fixan bakka 10 bakka hagamitti nama 40-30 olii lakkaa'amu fixan akkanumatti. Wayita kana amma erganii wayita Korneel Aadam achi bahu kana jaarran kaameraa fudhatee waliin bahe. Nuka wayita cinqii wayita jabduu jirru wayita kana dhufan. Amma
maaltu nuu dhufe wayita kana keessa dur bombii qabna fanjiin qabnu ture fanjii amma hidhanii biraa deeman taama waayiriin hidhan tana qabnu fanjii tana nuu fidan arroojii jedhanii bakka kanatti gaa qilee amma lafa gubbaatii baanee beekta lafa qilee warraatti amma kun gaa lolatti maayyiitti. Helikopteriin guyyaarraa qawwee gagguuraa maalii guuraa eenyu guuraa waraana gagguuraa uffanee amma gaafa kana gaa amma karaa inni dhufu kana amma fanjii keessatti hidhanii waraana illee nama xiqqaa godhan dur nama hedduu lolanii miti nama gara 20 duwwaa hambisanii gaara keessatti maddabanii warri kun gaa warrumaa badii balleessii dhagaam warri kun jedhanii fanjii taa lafatti hidhanii achii gad dhufee akka fiikaanii Iti takkatti tokkosanii akka durii kaan si'aa fiigee dhufe fanjii kaanti waraanni akka jiru. Hafi akka jiru waraanni shaalaqaa tokkoof wayii akka jiru achitti hafe. Tokko hafellee achi gubbaa xiitiin guuranii wanni duraan lafa bilisoomsa jedha waraanni sanii gara torbaan tokko achi jim jedhanii ciisanii waa tokko jibbaatanii garuu lolli wayittisanii ka isaan pilaana baasanii amma akkuma gaafa amma maayyii amma Naapaalii fi wawwannoo ergan kana kun ka duraati beekta keessa duraati achi jim jedhee garuu miilan galuu dadhabanii waraanni sun helikopteriin guuran haga gadaf helikopteriin guuranii na jalbaashii teennata dur deemmatanii deema galaa jedhanii jarri teessanii isin fixuuf irra galaa jedhanii jarri baddee achi miilan galte gaafa kana dhufe jaarran amma gaaroppilaan guyyarraan waadaa. Nu waliin deema jaan footoo kaasa yaalliseetu. Gaafa namni kaameraa qabu isa duwwa lola guutuu keessatti namni kaameraa qabu isa duwwa jaarraa duwwa. Inni yookaan illee tokko isaa yookaan nama garaa jabaatu waa tokko hajaan qabu. Ufumarraa kaasa kaameraa bakka marattiin kaasaan kaasa. Footoo kaasa. Kaasee. Somaalee gaddeebee irraa fudhata kaameraa kaan. Footoolee kaameraa akkuma jiru baraarraa fudhata. Somaalee irraa fudhattee lola Somaalee galbee jedhanii kitaaba wahii baasanii akkuma keenya nama wahii kitaaba baasee wayita Somaalee jiru san 1982 moo 81 keessa argee lola nama lola santi du'e Abdullahi Magan jedhaniini nama lola santi du'e Harari Jijjigaa moo maaliif du'e jedhanii katabata. Hanga seenaan sun dhokate. Agastara dhokate. Jaarran nama akkasiitti nama innuun hidhamee maayii badee biyya laallee bahee akkasumatti wannaa ta'aa ture. Akkas duuba amma jaarran qoodarraa fudhate bakki itti lolamteetti baalee malee nama hedduutti itti lole. Jaarraan fa maaliif Somaaliyaa dhaqan gargaarsa argatuuf moo? Gargaarsa argatuuf. Akkasuma gaafiin calqabaa. Gargaarsa argatuuf. Somaaliyaa abboo jedhamtu tuni eessarraa dhufte eenyu? Somaaliyaa abboon tuni 1974-75 keessa dhufte. Achi duran jirtu. Hizbi medhanii dhoomir jedhan malee. Amma warri mootummaan Haile Sillaasee hin buune. Mootummaan Haile Sillaasee buunanii dargii wayita qabattu kana akkuma amma kun warri amma wayyaane shifte kana warri dur fiidaalalleen shiftuu jalqabe warri dur Haile Sillaasee waliin jiru fiidaala shiftuu jalqaban akkanatti. Amma wayita kana Somaaleen maal laalte? Amma Suudaan illee kun amma gara tokkoon lafa wannoo seenuu jirtu kana lolli wayyaanee jira Itoophiyaan biizii taate jedhanii akkasitti amma warri wayita duraa dhufe kana ol dhufanii akkuma duratti hin jedhe kana jaarolee ittiin ergan kana Haji Adamfaa, Haji Adam Saaddoofaa, Haji Hussein Aloofaa, anallee itti dabalee waliin warra subara kana nu ergan kana baali amma guutumatti jarri tun magaalaa malee biyya maraa qabatte. Akkuma humnaan hin qabanne walii galteen dargillee nama kennaan waliin qabsaawanii warri kun mootummaa isan dur loltanii Haile Sillaasee san nullee hin jiksine nuuf isan tokkoma caakaa keessan deeminaati koottatii gabayaa baha magaalaan teessanii maaliif caakaa keessa deemta maaliif qara keessa deemta qawwee teessan qabadhaati koottaa namuma isan waggaa 8 loltanii san nullee baramma buufne nu amma gara tokko dhaabanne biyya teenya nageessine wannoo godhuu qabnaa yaada jedhu irratti wannoo godha amma Somaaleen as keessa maal agartire mootummaan laaftee eega warri amma qabsaawwan kun biyya seene nulleen waan
Somaalee shanaan tokkoomsina jedhu kana. Somaalee Keenyaa Somaalee Jabuutii jirtu jedhu kana yaada kana amma mootummaan siyaad barree jijjiirte amma. Wayita waraanni kun asii gad deebi'ee biyya teenne qabanne ammallee gargaarsa nuu kenna jedhee dhufu kana lakkii isan bar maqaa Somaalee abboo kana fudhachuu qabdanii. Maaliif warra afaan Somaalee dubbatuuf warra afaan Oromoo dubbatullee waliin jirtanii jedha. Kan wayitadhu warri amma duraan amma afaanuma kana dhalate kanarra jiru kun indide. Warri ammoo agartee afaan Somaalee beeku ka dhalootanillee Somaalee ta Itoophiyaa ta'u malee warri kun hin fudhate. Warri karaa Ogaadanillee akkasii Somaalee galbee jedhanii fudhatan. Isaan dhugumaanuu Somaalimaa Somaalee galbee warra amma naannoo shanii jedhamu kun Somaalee galbee jedhanii fudhatan. Kun ammoo amma wallaba fidee ammasitti. Wannummaan qabsoo nama 75 akka tagaafa dhombirsan deemuu dadhabdeefu yaada kana. Tokko yaada kana. Tokko kana. Kan lammaffoo illee ganaa dhufu jiraata. Kana. Amma Somaalee abboo jechuun gara arrabaatitti illee haga deebitu tokko geetti. Somaalee abboo jechuun hiikkaa gara hiikkaatitti yoo dhufne maal jechuudha? Gara hiikkaatitti maqaa hiikkaan qabu. Somaaleef abboo jechaadha. Somaaleef abboo jecha. Abboo jechuun Oromoo jechuudha. Garuu Oromoo jechuun barbaannee maqaawwan. Somaaleetti yoo dubbattu fakkeenyaaf afaan Somaalee jennaan miti. Afaan abboo afaan Oromoo jettisiin. Namni keenya abboo jedhame. Amma Somaalee namni keenya garee warra daangaa kun maaliin kun wariyaa bar jedha. Wariyaa jechuun abboo jechuudha. Jarrillee bakka akkasiisan gooti. Malee waan hagas maraa waan qabaate. Wanni ammoo ummati ilaale. Meeshaa ilaale. Fakkii kanaaf waan tokko amma fakkeenyaaf hedduu dhaabbilee siyaasaatti warri waan kana lalisu abbootana. Amma gaafa bilisummaa Oromoo ijaaramtu keessa ture. Warra ijaarame dura bahee keessa jira. Warra baaleetti argaman keessa jira. Wayita baanu gadaa jedhanii namni wayita santi dhaanaa dhaabaa siyaa. Nama dhaloota Wallaggaati. Warra koree 18 Somaalee gaddeemtu ajjeeffama Magarsaa Bariifaa waliin keessa jira. Jiraataafa. Nama kana namni kuni mana gadaa kanatti Magarsaan nu waame. Ana Abdusalaamii Yuusufii tokko warra wayitisan gara Baalee bahanuun jedhan. Mana gadaa kun irriba kantuu jedhanii arat kiiloon jala kana dildila wayiiti jira. Irriba kantuu jedhanii karaa piyaasarraa kana gadi bu'u. Achi manni isaati achi wal geenne amma deemaa jedhanii waan deemsaa kanarratti nu qopheessanii. Kanarratti deemaa jennaan obbo Magarsaa jedhani akkamitti amma warra hidhatee jira. Warri kun garuu warruma kennaa nama kennaa garuu isaanillee maqaa qabanii seera addaa qabanii nu ammoo seera addaa qabna maqaa addaa qabna akkamiin waliin dalaynaa jedheen. Warra kamnaan jedhan warra Somaalee abboo amma biyya teenya keessa jiru kana jedheen. Dhaabbi siyaasaa lama akkamitti waliin deemuu dandeetti mee akka nullee hin dogongorreef akkatti waliin deemuu dandeenyure nu himaa jedheen. Nadhaare Magarsaan maal obboo Hangasu naan jedhe waan mara walumaan beekna waan nu beeknu hin beekta maaliif na gaafattaa jedhe waan gaafadhee fedheen wanni keenya higar komii qabdii jedheen maa akkas goota maa akkana goota namni keenya wal alachuu jaalataa jedheen. Keessattuu dirree qabsootitti rakkoo guddoo jira jedheen naannoo qabsoo keessa guddadhe waldhabbii hedduu ture jedheen. Namni ammoo maqaa qabu mee akkamiin waliin deemnaa jedheen. Isaan Somaalee abboo maaliif baafatanii naan jedhe. Amma jira Abdusalaamiin jira Dr. Mahamadiin tokko jira Yuusufiin du'ee nu nama gisii waliin jira. Warra Baaleen nu ergaan gaanu. Amma jennaan waan si gaafadhu naan jedhe. Warri kun Somaalee abboo maaliif ta'ee naan jedhe. Meeshaa argatuufi dhaqawwee argatuufi. Duuba meeshaa argatanii yoo diina uummata keenya guyyaa irraa fixu kan ifirraa dhoowwan. Somaalee abboo dhiisi. Somaalee harree yoo jedhan. Qawwee fudhachuu malee kun gaaffii maal barbaachisaa naan jedhe. Fuula guuree bara. Maal barbaachisaa naan jedhe. Amma namni kun nama abbaa dhaabatanaa akka ijaare. Abbaa tanaa dhugatti. Nama hundee isaaf baaroo nama hundee dhaabatanaati. Gadi qabee beeka.
wanni asirra dubbatu hin dandeenye illee hedduu jira waan jara waliin dalage waan beekuuf wayitisan. Jara kan waliin. Inna dhugumatti wayita namni kun amma akkana jedhu namummaan abbaa waan kanaa ka dhalche ka uume akkana jedhu kaadira yookaan namummaan tokko wama kanaayyuu keessa hin beekne. Siyaasan hin galleef Somaaliyaa boodhee namaan arrabsee sababaa sanatti ummati Oromoo addaan qoodame akka diinatti wallaala. Bilchaala dhaba dhugumatti taate. Ammoo tiyya wanni Somaaliyaa boo kana hafarsu kun waan dalagamuu dhiisanii waan hin taane barbaadan. Diina dhiisanii wannaa godhan. San Somaaliyaa anamma nama diidirraa tokko anamma. Nama diide tokkorraa korree laadan jilooti. Dhibbarraa dhibba akkama diite. Argumaan dandeenye. Namu ammoo Somaaliyaa boollee kee jiru mataa waraanaa kama fi jarallee waliin dalagu ka diddaa qabu jira akka ka diir baruufa. Nama daddaati jira. Namitti hidhamee namitti miidhame hedduu jira. Warri itti dhumallee ni jira. Amma warri akka Shaalaqaa Salleessaa naannoo kutaa Booranaati. Namicha wayita dargiin qabattu Edgat Bayibrat የእውቀትና የስራ ዘመቻ ሄደኒ ወይታ ጆሌ ስቱደንቲ dargiin ergitee ummata maraa nama akka qubaan hin farramne ummata barsiisa jette naannoo Booranaa guutuu namatti ergame. Shaalaqaa Sallees kun militarii ture inni duri. Wayita qabsoo tanaa seenessa fa'aa Saara Jaarsoo fa'aa astamaarii ture Saarri kulleen nama shammoo nama hagamee Somaaliin itachumaan dhabamsiifte. Namni diidelleen hedduu jira. Ka fudhatilleen ammoo jaalateen fudhanne. Namuma xiqqaa gara aantummaatiin waan garii sobame mootummaa Somaalee tanaan sobame waan tokko tokkoon godhame malee ummati guutumaa guutuutti hin fudhanne. Wanni ammoo itti giddisiise ummata rakkoo waraanaa ta'u itti san jirtu. Rakkoo waraanaa carraa biraa dhabuuf wanni biraa kan jiru. Ammoo carraa biraallee hin argadha jettee karaa biraatti yoo goote karaa nuun jiru. Dhaabbata adda bilisummaa Oromoo calqabarraa ijaarumsarraa akka keessa turtanii fi baay'ee karaa haga tokko waliin deemuu keessaniifis akkuma jirtan warra calqaba keessaa ta'uu keessanis nu eertaniitiin jirtanii achi keessatti maal faatu ta'ee wanti maaltu keessaa isin baasee ijaarumsa sanarratti ammoo kaayyoon adda bilisummaa Oromoo maal ture kaayyoo qabsoo uummata Baaleetii yookaan qabsoo diddaa gabrummaa Baaleerraa ka'ee garaagarummaa qabamoo tokkuma ture garaagarummaan yoo jiraate immoo garaagarummaan isaa maal ture? Gaaffii bareeda. Adda bilisummaa Oromoo gaafa lola Baalee Haile Sillaaseen nuusheeshina godhanii referendamii sidii kenninaa warra Baaleetti jedhanii wayita duraatiif Baalee nama Oromootiin bulteedhanii wayita lolli sun dhumate leeftanaan Jeneraal Jaagamaa Keelloo siviilitti jiranii bulchaa Baalee godhan. Akkasuma aanaa Maddabalaa Bullee nama dodola dhalate tokko Lammaa Goobanaa jedhanii isa Maddabalaa Bullee fidanii qofa fakkeessanii haga wayitiitiif haga waaqa banaawanii akkasitti wannaa godhanii. Wayita kana duuba Haile Sillaaseen gaafa kana ijoollee isinii barsiisa jedhee ijoollee hedduu gaafatanii uummati kennan dite. Tokko ijoolleen teennaa Haile Sillaaseen namni Amaara dhiyaate kiristaana ta'a ijoollee kiristaana nurraa godhanii kun ammoo achumaanuu nurraa fudhatanii yonnaa nurraa godhan jedhanii didanii amma uummati deennaan abbaa kiyyaa fi Jeneraal Waaqollee mucaa tokko anallee abbaan kiyya nu kenne barboota achi jalqabne. Finfinneetti. Dura Akaakii Masaqaa ture Adventist timirti beetii ture waggaa afurii achi ture waggaa sadii achi ture eegasii ammoo gara Shibillee Sabteetitti Addis Ababa jijjiiramne middle school warri amma sooraa dakaa dhufe kana haalli isaanii xiqqoo jabaatee lollileen jajjabaatee amma Baaleen na jijjiiranan. Baalee warra administreeshina Baalee waliin dalagina jedhan. Waraannilleen
kama military attack Vilatoori achitti qubate baale qubate gobba qubate achi ture. Wanni wal keessa dhuftee beeyta amma waytiin nu jaarummaa faa hajjaadhaan faa waliin deemnillee wayita san amma. Amma kun duuba wayita kana magarsaan faadillee amma bulchiinsi durii marruu bu'ee bulchiinsi haarawa shuuman. Durii namumaa mootummaan agarsiisa ministeeriin erga shuumamaa beeyta amma nama biyyaa ta'uu qabaa jedha bakka mara. Nama naannoo sanii. Fakkeenyaaf Wallaggaa Abiyyuu Galataa Baalee Hayilamaariyaam Leencoo jedhanii Ixaana Magarsaa Bariiti Addis Ababaa kantiibaa Dr. Makonnin Jootiti bulchiinsa marayyuu akkuma ammaa kana yookiin caalayyuu nama ilmuma biyya dhalate. Irra hedduu warra dura astamaarota ture bulchiinsa jijjiiran. Wayita kana amma Magarsaan na waamee natti himee beeyta waan akkana jira. Qabsoo tanan wali durillee beeyta biyya saniifillee si amantii nama beekanii qabsoo Bilisummaa Oromoo akkana dhaaba Oromoo ijaarraa waliin qoodu fedhu. Hayyee bareedee deemna. Jedheen waliin deemna. Waliin dalagnee akkasii seenee gaafa seenuu gaafa kana duuba namni an qunnameen namni Magarsaa waliin nafit baarotumsaatiif obboleen Coolataati. Coolataa wayita sana kan wal barsiisanitti dhihoo Ameerikaa dhufee simintoo faabirikaa manaajeera ta'ee achi jira jedhanii na barsiisanii amma wayita bulchiinsa Baaleetti wannaa godhan kana anallee achi na jijjiiran Baalee na jijjiiranii Baalee turre. Amma achi gaafa kan ol deebi'e ammallee dhaabni ijaaramtee hin baaneedhanii hayyee jennee turree oduma qophee kana keessa jiranuu hedduun ammallee wayita tokko na ergan Nageellee Booranaatitti. Jarrummaan kun na ergite. Dhaabni. Dhaabdama yoo hin ijaaramne bara. Ijaaramarra jirti. Garuu warri dalagu warruma kanni. Wayita santi kaayoo bilisummaa dhugumaan kaayoo bilisummaa qabdi jarri. Because oduun ta'in waan jarri yoo na dalagsiiftu ti ragaa. Fakkeenyaaf akka meeshaa waraanaa fa'aatti argannu haala tokko itti jira. Waan kanan arganii hagaa hariiroo karaa Somaalee Eertiraa waan hedduu hariiroo wajjin godha yoo allaalu eerti tun dhugumaan baay'ee fageessanii ilaalanii dhugumaa bilisummaa deemaniisu. Bilisummaa akka deeman tokko meeshaa waraanaa karaa argatanii karuma ta'e maan ta'an barbaadanii sa'aatiin nurraa dhumataa yoo hubannoo goone tan mucarrartu. Kanaafuu jarri kaayoo tana qabdi. Osoo nu bahaaf qophiirra jirruyyuu itti gaafa amma gaa warra mootummaa dalagu kana gama tokkoon dhaabaa bara. Amma dhaabdi Bilisummaa Oromoo wanni beekamuu qabdu. Dhaabuma danqaraa keessaa yookiin siviilii keessaa wannoo isa adda dhuftee miti akkasitti. Dhaabuma waraanaa fi dalagduu mootummaatii fi paartiilee siyaasaa mara keessa jirtu ta waliin jirtu. Asirratti amma adeemsa bareedaa adeemsa qajeelaa ka'anni fi na amansiise. Afaan asoote namooti sadarkaa san jiran wayita ala bahanii Baalee baaddaa keessa dhaqanii Harar baaddaa keessa dhaqanii Arbaa Guuguu danqaraa keessa dhaqanii deeman. Amma gaa bakka sadii nama addaan baasanii tiimii tokko Arbaa Guuguu bahe, tiimii tokko Baalee bahe, tiimii tokko Hararii bahe. Warra Baalee kana keessa jirra. Osoo nun bahin osoo Addis Ababa keessa nu jirru gurbaan tokko ajjeefame. Warra ijaarumsa keessa. Bakka bu'aa Harar. Xiitti man diidatti ajjeessan. Karuma takalaa imaanut kanatti ajjeessan. Ihappa maalii mamma jedhan dabarre. Baane warra ammallee diida bayi kana kiffee hajjidheessaa jedhanii nama tokko kee jira. Gurbaan kulee Hizbi Dirjit alaa fi naannoo kutaa Asallaati. Nu amma Baalee baane yoo ji'a tokko nu geenyu kunillee hin du'e jedhan. Lolloyitu hin qabanne. Baalee kee turree lolli. Inni tajjeeseedhaan isaan. Fayyaa dhabeetuma du'e jedhan. Fayyaa dhabeetuma du'e jedhan. Amma gammaatitti homaa miti. Deemuma jirti. Baatii sadaffaa irratti baarootumsaa du'e jedhan. Hararitti. Yoo ammoo warri achi jiru himu mucuma waliin deemu kama waardaa isaa kama Finfinnee waliin dhufe ajjeese. Sadii.
kan waliinuu nu waan silaa qabannu qabannee baale keessatti illee waan goonuun goonee osoo akkasitti dalaynuu amma xiitiin dhumattee warri abdubbeen ammaa Somaaliyaa boytu tulleen xiqqoo nama addaan fageessitee gadabitti lola hedduu seennee xiitiin dhumatte. Xiitiin nu barbaadanii dalloon na ergan warri gadab. Qo'attisan jiru. Yoo an madda walaabuu dhufu warri madda walaabulleen waa tokko harkaan qabanii tajirtulleen qajeela waa walitti hin jiran rakkinne jira achi keessa jiru. Amma an qaxxita namoota fudhadhee nama 160 fudhadhee Somaalee deeme. Biyyi qawwee nuuf fuudhiif deemtee an qawwee tan biratti ammoo yaada seenera guddaa tokko qaba. Yaada Somaalee bojii jiru kana yaada wayii qabaa ture. Nama illee waliin mari'anne because addumatti jedhu fayyuu gati. Namni ani waliin ergamne shaniin gadabina irraa hafte. Jiraataa jedhanii Muhee Abdoo jedhanii Absalaam Ali yedduu dhukkubee nurraa deebi'e Yusuf Muhammad eessuma Haji Abdullaahi Tubaleeta Juutalaatti dhalee inni wareegame yoo rabbi isaa araaramu. Nu haga kana anna erganii gadi nu fuudhanii an achumaan Somaaliitti dabre ijoollee ganna 17 fi 20 22 hedduu ijoollee gara 60 keessatti file beeka. Ijoollee xiqqoo tana amma lakki ijoollee tana barbaada. Awan barbaadu kanaan Somaaliyaa abboo kanaan laaffisuu danda'u. Afaan himanii hin taatu ijoollee xiqqoo tan laatinii afaan Oromootiif afaan Amaarallee oduma wardaa eegan. Bilaan lafa kaayadhee ture 3. Ijoolleen tun nama 60 namni 20 harree wardaa eegte. Namni 20 akka alfaabeetii barattu. Namni 20 akka lafa qotu. Ammallee maan rakkoon tokko ture lola keessatti ka'anii muuxannoo nan argadde. Waraanni 100 bakka tokko taa'e guyyaarraa lola 2-3 fedha. Kunam uummataa walii si buufti. Diina dura taa'a horii nyaata uummati ammoo horiin suni hin rakkisa guyyaa mara godhuun. Anamma waan Somaaliyaa abboo tanaan shaaru lafa kaa'ee ijoollee tana 20 har'a yoo waardiyaa deemte warra kaan waliin. 20 har'a lafa qotte. 20 har'a lafa qotte bor yoo alfaabeetii baratte ji'a 3 keessatti ijoollee tana yoo eebbise kaambii waraana mararrattuu facaasuu fedha ijoollee tana. Achiin booda akka karaa laafan rakkoon Somaaliyaa abboo hiikamtu yaada qabaa ture. Sun hin taane yaada achi dhaqee achumaan na hiite Somaaliin qaata na himan. Dargitti ergee Oromoo jedha Somaalee jibbaa maal jedhanii na hidhanii. Waraanni achiin badee gaafa waggaa tokko hidhamee gaafa bahu. Gaafa hin bahu adda bilisummaa Oromoo kaartuumoo eessarraa kaartuumirraa seha Diimaa Nagawuti Xaahaa Abdiiti Dr. Taaddasaa Jailuu Damboobaa kana ergan Mogadishootti nutti ergan. Isin dubbisaniif. Hangasutti achi jira dhaqaatii waliin dubbadhaa uummata illee wannaa godhaa jedhan. Ayyaadhaan jarri dhuftee na dubbiftee argine welcome jenneeni maga dhuftan jedheeni wattisanti dura taa'an Somaaliyaa abboo Jeneraal Waaqoo fi Mahamud Rubee turte fidee wal garsiise. Gara uummataatiin ammoo abbaa gadaallee jira ka Boorana jaarsii Borboor jedhan tokko isallee fidee wal garsiise. Matootii waraana akka jirtu akka Deeboruu Aliyee Umar eenyu warra matootii waraana mara fidee garsiise jiraan nama kenna kanaan deemuu qabnu kana kanaan Somaaliyaa abboo nun baasu jedhee wal haasofne. Haqa abbaa waraanaa guddaa Siraaj Hajii jedhutti waliin bullee amansiisee walii wannaa jenneet hojii teena jalqabne osoma deemne amma uummati gara keenya deebi'ee guddatee mormaallee guddattee akkasumas Somaaliyaa abbaa wannaa jedhanii maayyii waraqata katabuun akka warra olaanu si'aad barreetti fi polit biiroo isaa nama 5 waraqata akka katabu. Waliin mari'adhee koree qabachiisan eenyu Maamad Adanjiloon beekame. Maamad Adanjilootti asan Sheek Bashiir nammallee jira. Haji Umar kun amma dheengadda amrii ta'e kana. Haji Ibrahim Tukulleen ammallee Somaalee jira biyya Arabaa jiraatu beeku. Nama 5 taane amma wannaa goone waraqata katabne. Katabne si'aad barreetitti Somaaleen abboo jechaan kijiba. Uummati keenya Oromoo wanni Somaaleellee fayyadu ka Oromollee fayyadu
yoo isan orummaa teena nu beeytani jedhee amma jaarolee biyyaallee warra beekama ani fi itti farrame Hajji Abdallah Ganamooti geessee itti farramsiise abbaa xiqqoo kun asiirraa itti farramsiise itti farrame ani itti farrame Mahamad Aaniloo itti farrame atti nama 18 garuu kenna jaarsa tokko Qaasim Billoodhani warra diishoti jaarsa tokko illee warra agaarfatti Sheekh Kadir jedhani Sheekh Kadir nuti warra agaarfatti originaaliin warra nama 18 farramsiise poostaa beetiin rekomaandii goone siyaad barreetti ergine galgala ganama sa'a 10 kaasii sa'a 4 Afrikaatitti mana poostatti ergine galgala wayita sa'a 2 foyi yoo nu dhufnu warri rekomaandii na marru fudhatanii nuun jedhan warri polit biiroo marru fudhatan jedhanii alaa isin ergitan alaa nu ergine warri poostaa nu hima namni marru ifii fudhatanii jedhan biiroo geessanii fi amma warri ilaalanii walaan halkan kana jeneraal Waaqoo irraa qabi jeneraal Waaqoo waamee siyaad barre mara waan Somaaliyaa bakka taate jaarolee fi warra politikaatiif warra matootii waraana mara jedhanii biiroo makalaakaatitti waaman halkan kana quban qaban isaan waan akkana bu'ee jedhaniin isinuma godhedhanirre maanguddoo marra kee jirti namni marra kee jira isintu xalaa kana barreessise nu nama shanii quba qaba namni tokko illee quban qaba jeneraal Waaqoo guutuu quban qaba ufuma goone nu dhaabatiin deemnaree makuma abaawutiin deemna warruma abaawutti wannaa jenne wannaa goone sanan gaafatanii amma rabshaa hedduu taate ala kulli haal odoo akkana jiru amma xiqqoo turre tunillee qabbanooftee nama gariin akka Hajji Abdullaahi faati ani biyyaayyuun bahaati viizaa naa kennaa jedhee Suudii bahee isaanii haraaramu Hajji Abdullaahi bahanii warri kun achuma jiranii amma duma akkana jennu jeneraal Waaqoo amma waraana qopheessanii biyya baasuuf gara nama 3,600 qopheessanii torbaan ji'a tokkoof nyaachisanii ka dhukkubsatillee haakimanii wannaa godhan waraana baasuu qopheessan dhagahee jara dhageetti amma beektaa waraana kana bahu jira nullee waraana kana waliin baana waan barbaachisu hariiroo biyya keessaa goonullee waan tokko tokko paanfileetii ammallee waan nu hinne wannaa godhannullee nu qopheessaa hidhee nama bahuuf hin baana numarru. Maaliif baatan? Wanni baaniif gaa wayita nu hin jennu waraanatti bahutti jira. Waraana kana waliin baanaa waan barbaachisu dhaamsa qabdanii fi waan nun jettan nun jedhaa jennaan qawwee Somaaliittiin bahuun asii achi nun barbaachisu. Markaba lama nu jira qawween san sanitti fayyadamna keessattuu wanni uummata Oromoo qabsootti qooda fudhachuu dhabeef duraanuu maqaa isaatti hin jirre milikiiti isaatti hin jirre qawwee teenna sadafiirra tuuttaa gubbaa koofiyaa gubbaa kophee gubbaa bilisummaa Oromoo kan jedhu jira kana jennaan nuun machoofne achumatti dhugumatti hayyee jennee kana wanti duraa barbaadde deemne bira deemnee waraana kaan ergine waraanni kun jeneraal Waaqoon diidanii hafan amma jarri nama 1916 achitti hafanii nama 3 ol deebisanii beektaa akkas wanni jeneraal Waaqoo jalaa diidanii ummati qophoo jira laakiin wanni barbaadan reeshina barbaadan qoricha barbaadan meeshaa barbaadan jara kaan itti deebi jara kaan afran fudhadhee ammallee itti deebi Rubaa hotel jedhan hotel san qaba hotel Mogadishoo keessatti sadarkaa lammaffoo achi qabatanii achi jiranii dhufnee beektaa akkanaa jennee maal obboo Hangasu naan jedhee xaahan baay'ee dogongorti. dogongore. Nuti bari ummata barate, ummata qalamaan qabsaa'uu danda'u, ummata argite akka Waaqoofa akka Huseen Buneefa dhiiga jiskiinuu miti nuti nu qalamaan kasafne haqa keenya fudhanna biyya keenya.
maal leenqata nuun hin jenneessan akkas. Isaanuma warri akkanatti rasaasa Oromootiin kan maqaa Oromoo qabuun markaba lamatu jira. Isaanuma. Kunoo jarri jiranii bar warri waliin ture sun hin jiranii bar. Amma maal goona? Dhagaa uummanni kun waaqoon didee. Uummata kasaarsiin qawwee 3,600 dhuga siima. Odoo qawween sun gaafas qawween 3,600 biyya seente leenqata guyyaan biyya ta'e nan qabattu. Yoo qabattillee akka diilii waliin goona malee hin qabattu. Abdii qaba. Amma maal goona? Achii deebinee dhugumatti wanni Magarsaan jedhe tun Somaalee boodisi Somaalee harree yoo taate qawwee fudhadhaa uummati keenya dhumu jira seef godhaan jedhe taanii fi kaayoon adda bilisummaa Oromoo akkasiin jijjiiramte argitu. Warra hundeeffamarraa jijjiiramte. Maal amma duuba? Amma maaltu naa mul'ate? Wanni Abdullahi Badow odoon bahin ajjeefameef, wanni Kinfee Ajendeessaa ajjeefameef, wanni Baaruun ajjeefameef iyyuu si galtee jaarmayuma kana iyyuu vaayirasa keessa jira. Hundeemarra. Akkamitti san bira dabarree ammoo waytu amma jennu kana waldhabbii kana dhageettee warri biyya keessaa Magarsaan faati hin dhufnaa walii obsaa jechaa dhaamsa dabarsite. Walii obsaa. Mootummaallee wal dhabuu hin qabnu diina tarkaanuu qaba. Ifillee wal dhabuu hin qabnu yaada jedhu irratti hin araarsine jettee jarri achii kaatee dhufte. Yeroo san maaltu si dhagaamisi? Yoo isin bordara Sumaalee geettu jara maraa fixan. Isaanis? Koree Seentiraal Komitii nama 18 fixan karatti. Yeroo san maaltu si dhagaamisi? Wanni nan dhagaame dhaaba fi mootummaan Itoophiyaatu akka kaayoo takka qabdu. Kaayoon kalee sun jijjiiramtee si galtee akka seeliin mootummaa dhaaba keessa seente jijjiiramte. Ammallee tasii bira dabre ammallee odooruun bahii wayita Abdullaahi Baduu waa du'u san itti aansee oduman bahii ni bara. Namni Nugusee Nagaasaa jedhamu. Itoophiyaa bakka bu'ee wakiila Itoophiyaa ta'e bilisummaa Jibuutii irraa qooda fudhate wayita galu karatti ajjeefame. Nama dargii keessatti yoo mangistuun tokkoffaa ta'e inni lammaffaa ta'e nama akkasii ilaalamu dargaggeessa amata 28 moo 27 waan akkasiiti. Nama akka baktiivii. Kawaa hagamnu waan duratti isin jedhu kana mara nami itti mataa isa ture ka waan san dalagsiisu waan sila akkaataa itti bilisuun waan kan hunda godhu silaa isa ture. Waan kana hunda waliin laalee qawwee amma jarri wannaa gooti tana laalee yoo an jedhe kaayoon akka jijjiiramte arge. Amma kana wayita kanatti uummatatti himuun uummata gara kaaniin dhumu jiru rakkisaa miti. Mataa keetii miila keessaa fudhadhu jedhamatu bakkittuun bakka argitee diinaf dalagu jirra malee uummataaf dalaguutti hin jirru jedhee irraa bahee taa'ee odoon akkasii taa'u nawaa mangaaf tokko. Gara ji'a hagamii waliin dubbifne bara. Mugdishuma keessa waliin jirraa bara odoo waliin dubbisin gaafa kaan Haji Mariam Madeenga Damrii ta'e kana fi Abdisalaamin natti erganii abbaa wal agarraa meen dubbannaa naan jedhanii nawaama biiroo isaanii nawaama. Dhiifama wanti tokko tokko dogongorri hin bu'aa. Ati ammoo qabsoo uummataatirra qabsoo kutaa qabsoo naannoo irra jabeessite iccitii wannoo godhadhu. Dhiifama gaafadhu naan jedhe. Eenyoo dhiifama gaafadha. Jeneraal Waaqollee Dabbeeraa keeti isaaf tumsite waa'ee sabaatirra naan jedhan. Jarri kun walumaan jirta. Amma duraan nama afurii miti. Diimaa, Xaahaa, Taaddasaa, Jegluu, Abdisalaam Aliyyi, Bobbaasaa nama shanama ana waliin jira. Waliin ta'e. Akkana jettanii abbeeran kiyya fooqiin qabu waaqon jettan kun mana hin qabu hiyyeessa jedheen qabsaawaa. Amma kana dhiisii waliigallee biyya deemii waraana biyya kee dursuunis diigamee adaa amma ani hin dhageenye wayita kana Magarsaan faatti fixan duute ani hin dhageenye beektaa duute isin kanaaf amma waraana biyya deebii ijaarii jechuun sistema tokko keessa hin dalayduu jira amma dhaabatana kee jiru. Nama hin ta'iniif yookiin gaafii maalii goggodhu kana biyyatti erganii yookiin diina qabsiisanii yookiin ammoo warruma waliin deemuun dhawaa'edhaan sistema kana qabdi.
namoota hedduu akkasii dhufe jira. Amma jennaan biyya deebi'ii naan jedhan biyya deebi'ee biyya deemuun sun duraan dabartee jedheen. Amma murtii teessanii biyya bahin tiyyamoo dhagaa jedheen. Tiyyamoo dhagaa jedheen. Akka ani itti beeku haalli marwaan irraa jijjiirameef anillee murtii mataa kiyya gaa dhagaa jedheen. Kun waliin sossobiin jedheen. Dhugaa yoo Oromoo ka bilisoomsunu taane diima Wallaggatti deebi'i qabsaahii Wallaggan bilisoomsi Finfinnee irra walitti haa dhufnu jedheen. Diiman eelbaabur dhaqeetii qabsaa'ii akkasuma godhani. Taaddasaa atillee Wallagga dhaqeetiin akkasuma qabsaa'ii jedheen. Xaaha atillee Harar dhaqeetii qabsaa'ii jedheen. Jeeyluu atillee Diidaa dhaqee jedheen. Anaaf Abdisalaam illee yoo dandeenye Baalee dhaqnaa Finfinnee irra walitti haa dhufnu jedhanii balbala bahan. Agarraallee anaaf addi bilisummaa Oromoo walitti hin deebine. Ajaa'iba. Akkana bahe. Akkasi baate. Achi baatee biyya deebite moo achumaan? Achiin mootummaan xiqqoo ture mootummaan siyaad barreetuu jigdee Keeniyaa dhaqee rifuujimmaan mootummaan hin kuftee dargiin hin kuftee amma jeneraal Waaqofaat warri karaa chaartaraatiin galan abboo deebii nu gargaarii waliin dalanaa jedhanii na deebisan biyyatti. Addis Ababa deebi'ee achi keessa turree filmaata illee seenne 94 filmaata illee seenne filmaata irratti illee rakkoon guddoon nu qunnamtee achi filmaata illee dhumatee Addis Ababa deebi'an ijoollee achumatti barsiifadha Addis Ababa keessatti achitti ammallee rakkinni boombii takka fa'aa magaalaa keessa babbaaqsee rakkoon takka dhufte amma komishineer ittaanaan komishineera magaalaa Addis Ababa Xaa'im jedhaniini nama Tigreeti. Na hidhan dura na hidhanii Xaabii mana keenya biraan na hidhanii ganama inni dhufee yoo dhufee maal akkama jiranii naan jedha maal tiiredeen isan biyya qabattani nu duraanii Haile Sillaasee ni lolle dargi ni lolle isin warra akka keenya qabsaa jenneeti isin waliin teenne. Sanama lootorii sabbaan tan lootorii sinii baate tana jabeena seetanii boontanii amma jirumallee dadhabnee jedheen hin jiraatinaa biyyuma teessin irratti waan nuun jettaniif kan egaa yoo rabbi jedhe yookiin warra Sillaasee deebi'a yookiin dargi deebi'a isinillee gaafa sin amana jedheen akkasan dheettanii caakkaa seentan rabbi caakkaa san keessa waliin naaf iddoo dheessin. Datti taalee mataan galee akkasii bar warra siineerii dur qabsaa'uu taati waan kana godha jedhanii sanumaaf si shakkinee nutti manii wannaa goone malee sanii miti naan jedhe. Okey dheeni anamma bakka illee na baratanii duraan akka na beekanillee akkasitti hin beeyne amma gaafa biraallee an akka karaa deemu na qabanii kaambii waraanatti maaliif arma seente maali kaambii waraanatti wajjin jirtu takka illee halkan tokko na bulchanii ammallee jedhanii amma naan taa'anii dhee baqadde firra. Baqaalas. Baay'edhanii Keeniyaa dhaqee Keeniyaa irraa achiin bahe. Baay'ee waan nama gaddisiisu akkuma seenaa keessatti ibsitan rakkoon qabsoo Oromoo waliigaluu dhabuu yookaan ilaalcha yookaan kaayyoo qabsoo irratti waliigaluu dhabuu fakkaata. Hagaan ofii kiyyaa hubadhetti waan amma ta'aa jiruuf bakki Oromoon amma jiru baay'ee karaa gama tokkoon karaa baay'ee dhufne gama tokkoon ammoo bakkuma durii san jirra tilmaama kiyyatti hagam dubbiin bu'uuraa yookaan calqabumarraa garaagarummaan akkanaa kun jiraatu dadhabinni hundimarraa jiran hagammaa turuun qabsoo Oromoo miidha jettanii waan amma Oromoon keessa yeroo kan akkamitti hubattan? Maal seeta? Rakkoon amma garaagarummaa miti. Qabsoon durii sun haguma amma matootii baaroo fa'aa magarsaa fa'aa siin jedhutti if warri achi dura ka abbootii teenna marruu ka qabsaahan naannuma fedhettu haa ta'u warri dur wanni qabsaawaniif namni mirga fi falmatu. Lafa ofii irratti mirga. Ummataaf lafa fiitiif biyyoomaaf. Ka ammaa qabsoo anaati. Ana malee ta dhuunfaa ta'u.
Yoo guddatte tatiima isaati yookiin dhaaba isaati. Hagas yaada. Oromummaa yaaduu ni nafte. Amma gaafa dhaabaan ijaaramtee baatu marii guddatu ture. Marii guddatu ture. Warra dargaggoo jechuun warra baratee kawwite san politikaallee beeku ka'e kanaafi warri ammoo wite san namootiin Oromoo ta dur bulchiinsa mootummaa keessa turte. Warrumaa biraa ka ummata miidhaa ture san waliin turte san amma mootummaan sun jignaan si galtee qabsoo seenan isaanillee. Asirrattu amma falama ture. Warri kalee fiudaala ta'ee ummata keenya miidhaa ture har'a akkamii qabsoon waliin seenaa warra jedhu ture dargaggoo keessa. Warri ture. Dubbiin sun akkamitti hiikame? Amma silaa waan nama addaan fageessuumi garuu ni hiikamte. Hiikamte. Akkamitti hiikamte? Yoo amma wal qoodne fiudaalallee ta'u cunqursaa gooftuma isaa san gammachiisuuf amma gooftan isaa sun jedhu guuta malee ifi mirga isaatiin gammachuu qabaatitii miti if bitu jira innummaanu. Amma liidara akkasii dhabame. Liidara gartee ummata waliif fiduu dhabame. Tiyya yoo tokko buna jaalatti yoo tokko shaayii jaalatti shaayii inni jaalatu namni maruu shaayii dhuguu qabaa jedha. Yoo tokko buna jaalatti sunillee namni maruu buna dhuguu qabaa jedha. Ummati Oromoo dagatame yoo dhugaa taate. Ummati Oromoo dagatame. Namu ana warri ana dhugumatti yoo ilaale amma maaliin madaaltoonaan jedhan amma liidarooti qabsoolee Oromoon guddadha waan itti ilaalamu. Akkoo nama reesturaantii aanata tokkoo banatee irratti wal hinaafuun laala malee odoo uummataa yaadanii kammaan miidhamee yoo jiraate miidhama isaa uummata isaatiif jedhee fudhatuu qaba sila. Akka waan yoo wanni kun badde haajan isaa keessa hin jirre akka fedhe. Wanni godhu kun itti gaafatama dhaba. Uummataaf yaaduu dhaba. Mee laalaa isinuu ibalumaa achi taa'ee fi ibalumaa akkas ta'e dhaabamta akka keessattuu laal qooda gamtera mee dhaabdi takka alaabaa takka qabdu maqaa tokko himattu mee wanni irra wal dhabdu maaltu jira wanni uummatummaa irra wal dhabdu maaltu jira wanni duubaan tun taatu fi haala sisteema qabsootii jijjiirama qabsoon kalee qabsoo mirga Oromootiif du'an ka dhiirti sadarkaa ministeeraa jirtu baaroo nama gaafu nama beeta mangisti keessa. Achii bahee wareegee bahe. Furmaanni amma maal? Fuulduratti akka dhaamsaatittis nama isin muuxannoo yeroo dheeraa Oromii 12 qabsoo keessa turtanii muuxannoo baay'ee argitanii waan baay'ee waan balleessaas waan hojjetes kan hojjetanis argitanii jirtanii. Fuulduraaf maali furmaanni? Rakkoo isaa akkuma isin himtan waa baay'ee furamullee hin danda'a akkuma isin jettan yoo dantaa sabaa caalchisan akkamitti furmaanni maali? Amma dhugumatti nama dur hedduu dura dhaabadhu. Dhugumatti illee kabajaas naa qaba wayita hedduullee hariiroo naan godhu badadee an irraa dide kaammoo bara kana an jaaladhe jira dhugumatti hima. Qabsoota keessa battootuma gurguddoo san keessa. Namni yoo kalee balleesse yoo kalee dogongore yoo kalee waatti fakkaatanillee uummata isaatiif jechee waa laaluu qaba. Namni garii nama dhugumatti nama yoo dur dogongorellee amma dogongora isaa san sirreeffatee jira ka beeke. Ka waa'ee uummataa malee waa'ee mataa fi kana keessaa baase. Wanni nu baasu tokkummaa. Tiyyaan hafuu qabdi. Wanni waliin nu galchu. Takkitti bitan. Wanni wal nu dha'u waliin takkitti bitan. Fakkeenyaaf dhaabni Oromoo 78 10 haa jennu. Marroo dhaaba akkasii maqaa goggodhate namu waa babaafate namu maqaa. Isiin maqaa kana moo uummata irra jira. Dura mee tana haa laaltu. Ammoo matummaan biyyaa wayita maraa nama tokko.
Nama kan ajaa'ibsiisu. Ummati keenya kun ammallee dhugumatti dhaamsu dura waa tokko duraanfachuu barbaada. Itoophiyaa keessa dura rakkoon turte hagam guutuma Itoophiyaa keessa. Rakkoon Itoophiyaa keessa turte akka inni itti ilaalu sadii. Rakkoo mirga ilma namaa tokko tokkoon ilmi namaa kabajaa inni qabu. Namummaa isaatiif ilma namaa ta'uu duwwaaf. Lammaffoon rakkoo sabaati. Sadaffoon rakkoo amantiiti. Rakkoo amantiiti. Rakkoo tana madaaluu qabna dura. Fakkeenyaaf wayita Haile Sillaasee waa'ee lafaa irratti jechoota jedhamu jira. Mareet የቤተ መንግስትና የቤተ ክህነት ነው ዋን jedhamu jira. Lafti mana masaraa mootummaatii fi bataskaanaa ta'etu jira. Ilmi namaa lafa keessaan qabu jechaadha. Gabbaarii. Ammallee maal jedhama? ከእንጨት ተመርጦ ለታቦት ከጨዋ ተመርጦ ለሹመት ይሄን ጨዋን ሱን ይሄን ጨዋን ሱን ላልዱ ወይት አማነም ህዱን ወንቲ ረኮተ ናማ ቀብሶተና ወይት ኃይለ ሥላሴ ደመቀ ጅር ነሞተ ደርጊ ደመቀ ጅር ነሞ ወይታ ኢሃዲ ቀበጥ ከነ ደመቀ ጅር ነሞ ጋላ ማማ ደመቀ ጅር نمكن والإنسان بقولون دنديتو أنا درجينا مكان بدو أكنهم توجدنتون هاي السلاسل روان فوق يسيت كبتي فكين ركّو لفا نمني نماقوتو لفما إسا لفما أبا إسا نماقوته أك إسلامي كانت ورا نما إسهم نانكبت إسان جبرو هم بيسونو وانجود داجدا متى كينا كيستو متى روموتيف جيرة هدو فيت لما المرومو أكنا ما تكوتت يونيفورمي بربادي أفته أنغو أرجعون دندا جرو مكا أمتاتين قبل الرقابي مكا أمتاتين نمني كينا أنغو أرجعون وتدرجي الرجال كفت تكون بدأسا نقص الرجال دفو كنا ردوا بالله وين سبب مالك نما دوران غسان الربسان غسان الربسان سون حفولين درجرات نم أملي الربسان مود أبون وان توكو ويسيت درجينو هذه ويتروف تمو درجين أما نما في تبر نما في نجنا جرو والبرك أبو قبنا نما كلمة دبرة مواجد نجرو بيتا مرو ترسنت وهي وياكله واتول جله هذه ويتروف ته فكان في دنتا في كيسات آتو دنتا ورا ولا في توك إيه آتو واندو وياه نانو أورميا أورمو مدران إنجر تبشان كيسابات الأنساني أما نانو قبتي على باق قبتي أفاد سيتم برتي سيقلت إفي والبولشيت هذه بنقو باجراتو هاجراتو أوكي أنت نانجي رايدان جيرا قبتي bakka kana irratti wallaalu haqi hadii yoo gadufno waa'een sabummaa hedduu fooyyofte waa'een sabummaa hedduu fooyyofte yoo oromoo mite yaadasiitti sumaalee mite amma kuno abdii leedhanii sumaaleen waagam godha namni bineensa waliin hidhamee maaliin jedhani sun waan biraati garuu akka siistema mootummaatitti iwayyoofte wanni duraan maayyee aane mirga ilma namaatii fi mirga amantiiti. Amma kennaf seenaa keessa waa Yohaannis dur jedhee jira nugusi jaafoo moo torbaffoo ka'ammarraa waan inni jedhee jira bar jecha inni jedhee jira waan babbaddu ture biyya tana keessa maal jedhee amoora agar yelam amoora agar waarka allaattiin biyyan qabdu biyyi sii qilxu islaamni biyyan qabu biyyi isaa makka وان جد يوحنس لفكاه وان سن ركعته وان امنتيل ولي قد ولي ترته نمني ميدما تره ويتدرجي دورا درجي دور وان جرا تران يا ايثيوبيا بايثيوبيا ውስጥ የሚገኙ እስላሞች ኢዳቸውን አከበሩ ይላል እስላም ኢትዮጵያ ከሰ ጅራቻ ቱሬ ኢደሳኒ ከበጀቴ ይላል درجي ويتدرات انا كبير جو
Masjid Anwar keessa madfii dhaabanii madfii 21 tokkosanii Eid Fitriitiif. የኢትዮጵያ እስላሞች ወይስ ተዱራቲፍ ከጀዳም የኢትዮጵያ እስላሞች ኢዳቸውን አከበሩ ከጀደ ዱረ ደርጊ መርጋ አመንት ያገተኩ ወየሰቹ ሀጢቃቱ አማ ህይወት ዱፍታ ማሞ ጅጅራ ማይ ተነራ ህይወት ዱፍቴ ወይ ተወሪ ዱር ሽፍታ ጀዳም ወንበዴ ጀዳም ቴሮሪስት ጀዳም ዱፍኔ ወሊን ሃዱበኑ ወሊን ሃደለይኑ ጀዳኒ ወይ ተዱፋን አማስ ወለቢ ደርገሙ وامبراتي أما دومات جديرة موجالة ما تنا أنت كان ما يقام موتوبات أنت كان قلنا مني تأسيرت اللي تجرب رأي أنت كان قلنا مني جبنا في ميتي وأمتي تأكلتو نتمي عودتي ما أم فكرنا 700 أم كيسة 700 أم إنتو كيسة يوتلال تم جنبيلا بني شنغول Somali, Afar, Oromo, Amar, Tigre. Gusitu marru miidhamaa qabdi. Ammoo addaan jirti. Miidhamni ol caala. Miidhamni ol caala. Miidhamni ol caala. Lakkoofsa guddinni kee si miidha. Amantii biraa qabaachuun si miidha. Kana beeku dura. Kunillee ni jirti ammoo. Yoo dhugaa dubbanne. Kanaafuu waqta ammaatitti keessattuu Oromoon odoo iflaalte deebite waan waliin jettu kana waan Facebook irra keettu kana bar Facebookin kun namatu waa jettee saniin ibsuu bar yaada kee ibsa yaada namichi dubbatu san ibsaa bar amma Facebook irra waa godhu kun nama waa jedha barin garuu wan inni jedhu sun namicha jedhaniin san hin ibsitu bar sisi ibsiti namicha dubbatu san ibsiti kun ammoo wal aarsuu malee waa waafixuu miti otoo fuula takka deebi'anii nami marru iflaalee dura nama laaluuf keessattuu humni ka'ima humni baratte hubannu rakkoon tokko hubannu an fakkeenyaaf yoo nama asii gadi bahee barri Faaxumaan akkasii an jedhe akkasuma na waliin jedha kam ijaan argan kana amma ijaan argu jiranii kam argu jiran kan yoo namni biraa tokko waan tokko waan san fudhate namni waa hubatuu qaba akkanumaan emotional namni ka'eetuma wanni ta'u miti waa laaluu qaba ammallee waan jedhan abbaan fida amma dhugaa siima waan jedhu kan amma hedduu if kusachaa dubbatu jira maaliif abbaan fi darbate fi dhabu jedhan annama keenya dhiisi kama biraallee aarsuun fedhu Addunyaa qabachuuf yaamiti. An fakkeenya fan uummata Oromoo ka qawwee 3,600 hidhatee bahu jiru yoo sababaa kiyyaan ummati sun dhabee diinni ajjeese rabbillee na gaafata. Odoo ummati sun na kaseselle dhugumatti aniin amanaaf badii sanaanatti itti naqe sababaatii yabatte. Annama amane laal. Annama amane namni amane moo laalchi biraa qaba. Anama keessattuu warra dargaggoo kan odoo isiin waan feete dalagdelle haa gorsinuu malee hin arrabsinillee kumatinillee dargaggoo. Because isirraa dhugaa nama waan santi kaasu santu dogongorsa malee. Kanaafuu ummati keenyaa iflaaluu qabaa. Meeshaan politikaan jedhan kun bar wanni meeshaa. Akkuma meeshaa akkuma qawwee kanaaf qawwee namni beeku diinan ajjeesaa kan beekne fi ajjeesa ammoo. Hiree arganneef. Amma tun hire duraan akkanaa jechuuf biyya 10 waggaa 10 deemuu qabdaami amma daqiiqaa tokko keessatti yaada walii argataniimi kanaafuu akka gaariitti itti fayyadamnuu dhugarraan baqatin dhugaa anam fakkeenya waan amma jedhu kana waan ansi jedhu kana namni morma irraa qabaatu yoo jiraate galtee ana gaafatu das waan jedhuuf awwaan waan kana jedhu waa balleessuuf miti eenyullee komachuu fi miti eenyullee maqaa balleessuu fi miti dhugumatti wanni tana caaltu gugurdoo jira dhugaa siima tanarra fokkantu tagarii afaan namaallee namni jechuu hin dandeenye jira hin fedhu jedhu tana maaliif akka namni tokkollee na xaaruun fedhu bakka an dogongore akka na gorsan
Anillee namni yaada kana qabaatee yoo dogongore akka ibsirreessuu fi egaa yoo waan biraa qabaate dhaamsa gaarii waan isinis waan isin muddate muuxannoo keessanirraa waan keessa dabarsiisanirraa dubbattanii akkuma jettan mariin barbaachisaa namni tokko anammoo akkanatti hubadhee jedheetiin yoo mormii qabaate waliin haasa'uu danda'u qaba. Dhaamsi nullee miidiyaan kunis wanti gaafiif deebii akkanaa goonuuf sanii fi mariin uummata keenya keessa hawaasa keenya keessa akka guddatu ilaalcha garaagaraa qabaatu wal diinamsuun barbaachisu. Sanuma dhaamtanii anis gara dhumaatti dhufeetiin jira amma walumaa galatti waan amma deemaa jiru biyya keessatti Oromoon baay'een hooggantoonni garaagaraa lagannaa nyaataa irra jiranii dhaabbotiin siyaasaa filannoof akkuma ammas jettu xiqqoo baniinsa jijjiirama jirtu sana fayyadamanii filannootti hirmaanneedhanii galan waajjirri isaanii cufamee atiin jira. Darramaa jira jedhanii namni ajjeefamaa jira waan isin kaaftan san waa'ee mirga dhala namummaa tagammaallee bu'uurfama biyya sanirraa jalqabee hagammaallee deebiin argatan kun hin jira akka dheeressitanii illee fedhu kana hunda yoo madaaltanii ilaaltan mootummaa biyyaatiif illee dargaggoota biyya keessa jiraniif illee dorgomtoota siyaasaa garaagaraa biyya san keessa jiran dhaabbotii garaagaraa keessaa dhufaniif dhaamsa gabaabduu yoo qabaattan maaliin? Gaafa mootummaan Sumaalee baddee waggaa 10 feddu turte Jabuutii waliif fidanii gaaf tokko ijaaran. Nama tokko kan beekutti keessaa qooda fudhata Jeneraal Maslaha jedhaniin Umar Maslaha jedhaniin durii makalakaa ministeerri Sumaalee illee ture. Isa qooda irraa fudhate dhaqee warri gosa isaa immoo hin dhayne isa malee. Gaafatan BBC irratti gaafatanii maaliif uummata mootummaa san beektee accept gootee dhayxee wannoo gootee jedhanii faayidaa maali lagaa jedhe. Mootummaallee qabaachaa turre jedhe miidhanuma jirtii jedhe. Mootummaallee dhabne waggaa hedduu arginee jedhe. Ayee jedhe. Mootummaa dhaburra mootummaan badduun jiraachuu wayya jedheeti. Dhaqee jedhe gaal bakka kana. Amma yoo seerri hin jirrerra yooma jiraate wayyaa maal wanni marruu jijjiiramti bar. Seerri waa yoo mara jiraatati bulchiinsi jijjiirama. Bar bulchiinsa jiru kun nugusaawii miti. Dhugumatti yookiin filmaata kanaa nu bu'a yookiin kattaanu nu bu'a. Laakiin wanni aadaa ta'uu qabdu wayti takka wanni marri hin qajeeltu. Wanni reefan jedhuuf bartaan namni dur mootummaa Haile Sillaasee argeef ka dargii argeef ka kana argeef ka amma argee wanni badduun hin argeeyyuu amma namni waggaa lamaas dammaqe yookiin waggaa lamaas qalbiin gara poolitikaa deebi'e waan tanarra badduu waan takkaan arginiif waan wal bira qabuun hin qabu. Namni dargii dhaqanii ijoollee namaa ajjeesanii yoo haati dhuftee reeffanaa kennaa jedhanii itti taphatuu fi birrii xiyyiitti baasee jedhaniin fi har'a takka miti. Obsumaan odoo walii wannoo godhanii wanni kun sirrii dhibbarraa namni jedhallee dogongora. Wanni kun dhibbarraa dhibbatti badduu namni jedhallee dogongora. Jedduutti. Namallee waan akka warra biyyaa jedhu kana kompromaayizii jedhu. Namuu hunda saniif san dhaabatuu dhiisee marruu jedduutti yoo waliin dhufe nageenyi argama malee ta'ifii qabataniiti hin taatu. Baay'ee bareedaa baay'ee galatoomaa waamicha keessan kennas kabajjisanii asitti argamuu keessaniif yaada keessanillee nu qooduu keessaniif baay'ee galatoomaa isinitti baratu deebi'aa nu ilaalaa jennaa obboo galatoomaa obboo Hangasu. Keessattuu isinilleen Oromia11 dhugumatti 11 kana kutaa Oromoo si'a nama kutaa kana maraaf dalagu. Isin amma isinumtuu bar firdi beeti. Nama wal qixxeessa dhuguma siima. Waan nama afaan hin deemina dhugumatti qajeelumaaf dalaguuf murteeffadhaa rabbi isin biraa jiraatu gaa 11 miti 100 haa ta'u gaa yoo rabbi jira. Amiin 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 galatoomaa. Jiraadhaa.